wallahi video ke ilale amman ilale tumurutti giddi man ilale tumure malif ilale malin irratti kenna jedhe yeroo meeqa irratti xiinxaleen video sirratti hojjedhe yaada keechi qabees qabee ilale video yeroo meeqa hojjedhe yeroo meeqa delete godhe yeroo meeqa hojjedhe yeroo meeqa delete godhe akkanni siinillee lafee kash godhe si cabsutti oromoof immoo waan ta'u jedhee waan yaade irratti hojjedhe dhimma sana irratti maaliif ati wallaggadha miti namni biraa wallaggummaa keenya namni biraa nu faarsuu qaba malee nu faarsuu hin qabu. Naalli kan of faarsu nuuf nuti namni nu faarsu hojii keenya laalee oromoota isa jimmaas namni akkamitti na faarsa garuu seenaa koo dabsee yoo no hojii kee laalee si faarsa. Haqni haasaa kee dama haqni tokko si gaafadhu koyaa fixatu koy xiqqoo seenaa gaaffii biraa waan biraatti darba waan ta'eef asin kana xumurachaa deemu. Tole. Fakkeenyaaf chaalenjii kana ana miti kan fide ana seeftiin godhe malee jechuudha. Okkootii kana jechuudha. Indaamiyyuu viidiyoo warra Harargee argeetti jira. Waan si ajaa'ibsiisu inni keessa. Shamarran tokko viidiyoo akkasii hojjetanii namni illee itti dubbate. Eegalee aadaa achi keessa jiru maal achi keessa jiru maal akka godhan illee viidiyoo sana hojjetan. Hayyee ani illee laayikii godheen callisee jechuudha. Achi godhani viidiyoo hojjete. Gaafa maqaama wallaggaa dhaga'anii akka waan ganda biraa xinneessee akka waan ganda biraa tuffadhee mukaabaan innaa guddaa ol ka'een irratti. Ani ganda biraallee xinneesse ganda namaallee arrabse bifa jooku bifa qalbiitinidha. Shubbuxiidhaan funyaanni isin sukkuummattu qawweedhaan mataan filattu kun sobadha. Garuu bifa qalbiitiin sii galee sana san dhiyeesse namoonni baay'een gamaa gamanaa duulanii inni kaan arraba inni kaan maaf akka isaan na arrabsan hin deemne gaafa bittaa keessa galu narri fadhe maaliif ganda biraan arrabsine chaalenjii masananii accept godheen fudhadheen hojjete. Achi gaafa sana siifasiin irratti duulanii jedhan hayyee jedhee shawwaalletti dabale. Ammas warri kalee sana arrabsaa turan immoo dhufanii waan meeqa barreessutti kaan koominti irratti. Ana amma akka kootti ibsaan ka'ee Harargeen akkasidha. Ni warra akkasiiti jedhee yoo waa isa himatee yakka maalii qaba? Mirga isaa miti yoo cubbuun kun maalidha? Akka Oromootti gaala Oromoo sana ni wallaalee jiru. Kutaan kudha tokko goota namni dhabe jiru. Kutaan tokko waan ittiin caalu hin qabu. Garuu gandi koo akkas jedhee waa'ee isaatii yoo himatu rakkoomti isaa maalidha? Akkanatu naaf hin galle tokko faadha. Galatoon jalqaba viidiyoo keessana ibsa ta'eefidha. Rakkoon namiti. Eeywa waan biraa sitti fakkaatin. Eeywa waan biraa sitti fakkaatin. Dhala rakkoo qabu. Ani dhugaa rabbi sinu baddaan taataan qabu gada garuu asiin galuu dandeessu yoo laayivii mataa kee illee asiin dandeessu. Inni abanu bai. Atin bani inni bana rakkoo qabu. No inni gastii eeggataara akka waan tan gastii irra jiru. La inni abanu kuno ibsaan hin bana. Naa galee bara. Kam jettuun bara? Waa'ee wallaggaa irratti san hojjete. Sanni wallagga faarse. Kanatti mana sitti. Akkam jirtu sin? Samiti isarra darbe. Itti deebida. Jira mata duree isaa irratti barreeffamee jira. Maal jaa? Ijoollee walloo moo ijoollee shawaa? Ijoollee shawaa ijoollee walloo shawaa taani. Of course, nuti wallaggaadha. Gaafuma dhalanneetu jechaa guddanne dhiiga keenyatu dhiiga garbummaa jibburraa kalaqa. Naa qabi achitti naa qabi. Ayyee eenyudha kana baa hundeesse? Eenyudha kana baa hundeesse? Eessaatti? Horii macaaftuu lama. Callisi. Horii macaaftuu lamaatu hundeesse. Jalqaba kan hundeessin seedhe. Jalqabi kan hundeesse jaarraa abbaa gadaa faana. Galatoo ayyee. Uni maali latteeti? Duduba deebisi diidicha. Abaa'oo jechaa guddanne hin jedhe. Dhiiga keenyatu dhiiga garbummaa jibburraa. Anabaa'oo nu barsiise eenyudha ree? Eenyudha kan abaa'oo nu barsiise? Kan abaa'oo nu barsiise jaarraa moo jaarraa miti? Jaarraa abbaa gadaa faatu hundeesse hayyee. Galatoom. Ishi. Galatoom. Hayyee. Hawaasaaf hin dhiisa kanarratti sin morma. Itti fufi hawaasaaf hin dhiisa.
No. Yaada keebsi malee. No. Na Yaada keebsi. Hawaasa waan aywa dhaggeeffadhu. anaaf ibsita. Dhaggeeffadhu. Aywa siifin ibsa. Bakka kanatti dogongorteetta dhaggeeffadhu. Nuti Waan ana ta'e qabu. Abaa'oo jechaa guddannee jedhamanii abaa'oo hundeessee jenne. dhaggeeffadhu. Abaa'oo jechaa guddanne akka nuti abaa'oo jechaa guddannu kan nu godhee kan guddanne warruma Warra kaanii waan nagalchee Koi. Itu qubeen kuullee dhufiin. Itu qubeen kuullee. Isicha nuti akkasitti guddannee jette. Oromoon akkasitti guddate. Jaarraan akkasitti nu guddise. Nadhii gammadaa akkasitti nu guddise. Jaalma garsaa barii akkasitti nu guddise. Qees guddinaatumsaa akkasitti nu guddise. Baarootumsaa akkasitti nu guddise. Waaqoo guutuu akkasitti nu guddise. Maaliif hin jenne? Kanaaf dogongora akka Ahmad jedhutti yaadan kennu jira. Dogoggora temen darbiin kaasu. Esh. Akka Ahmad Huseenitti dha kun bara. Kanaaf wanti kun dogongora. Lammataa waa'ee qawwee. Waa'ee qawwee maal jette? Isa kana xumuru. Salammataatti tun darbii. Yaada kee danaddantee dogoggora. Sirrii miti kun immoo. Xumuradhee rakkoon qabu. Xumuradhee deebiin kan kee duuchitee gaditti qadaadee deemuu miti qaba. Maal? No. Adaadee. Ay Sarah. Never. Nadageeffat. No. Carraa si hin nadageeffat. Akka nama tokkotti si kabajaa. Dhugaa kiyya waan ukkaamsitu tokko illee hin qabdu. Ani abaa'oo jechaa guddanneen jedhe. Akka jechuun abaa'oon kan wallaggaa qofaadhaa jechuun miti. Akka jechuun akka nuti abaa'oo jennee guddannu kan nu godhe eenyudha jalqaba. Maamna dhaggeeffattu haasaa kee xumurtee tamni kan koo dhaggeeffadhu. Elaash abaa'oo jechaa guddanne. Abaa'oon kan wallaggaa qofaadhaallee hin jennu. Ayyee akka nu abaa'oo jennu kan nu godhe isaanidha jette. Isaantu abaa'oo kalaqee jedhe. Ha qalaqan iyyuu malee ani abaa'oo nutu kalaqee hin jenne. Abaa'oo nutu hundeessee hin jenne. Abaa'oo jechaa guddanne mirga kooti akka jechuun Harargeen illee ba'ee boru abaa'oo jechaa guddanne jechuu danda'a. Jimmaan illee ba'ee jechuu danda'a. Mirga isaati. Natu hundeesse hagan jedhanitti kan qofaadhaa anatu hundeesse hagan jedhanitti namni kan ba'ee abaa'oo jechaa guddanne jechuudhaan mirga guutuu qaba. Waan ati beekuu qabdu jechuudha. So ani waraana waboo yookaan immoo abaa'oo wallagga qofaatti illee hidhee hin galchine kunillee ilaalcha dogoggoraati. Abaa'oon gaafa ba'ee Oromoo jedhee ba'ee malee wallagga jedhee hin baane. So ilaalcha dogoggoraa kana sammuu keessan keessatti maalidha negatiivii kaattanii sababa jirtanii fi si duwwaa miti. Gaafa maqaa wallaggaa ka'u nama baay'ee dhiiga. Even ganda ani wallaggaadha. I am from Wallagga. Ani wallaggaadha. Harargee dhaqee hin beeku mani jimmas hin beeku. Waa'ee Harargee sittan sii deebi'a. Dhaggeeffatu. Wallaggaa gaafa jedhamu as miidiyaa kana irratti amala hin baratamne. Hirrifata hundumtu. Maaliif ennaan kanaan dura abbaan argeerra yaa waan ta'eef hirrifata. Gaafa wallagga jettu dubbii. Harargee gaafa jedhame sana namni irratti hojjetan jiru. Ani wallagga jennaan hundumtuu ka'e. Wallaggaan immoo akka biyyattiitti iyyuu afaan mootummaa keessaa illee bu'u afaan jarannaaf xanyaa kan sodaatota Oromoo keessaa illee bu'u itti fufee illee ni dhahama. Garuu dogoggora sin hubachuu qabdan an waraanni waboo kan wallaggaa qofaadhaan jenne wallaggaatu hundeesse illee hin jenne. Haasaa kiyya qofaarratti taanee ilaalla. Waan anaasee qofaarratti. Sanayyuu iddoo irraa baseechiin dabsin perfektii ishee taargeetii ishee dha'iiti. Ahmad, dhaalchi humna kan qabu. Mee amma siif Ahmad ni jira. Ambar xabsii nyaadhatuun guddate gonjoo. Isin akka waan shiroo nyaataa guddatan hin fakkaatu. Mirga keeti, biraazer, mirga keeti. Ahmad ati yoo shiroo nyaatte naan guddatan. Ahmad ijoolleen shiroo nyaataa guddatan jechuudha. Waa. Dhaggeeffatu amma maal beekuu qabda beektaa ibsa. Yooni. Nyaachaa guddadhe Ahmadiif yooniin garuu shiroo nyaachaa guddatan yoo jette dubbiidha malee. Jaamee bakka ilaalchi ada sirriitti akkasuma. Isin moggatti ol kaasu. Never hin jedhamu akkas. Duuchaatti wanti jedhamu hin jiru. Ati bakka otoo yaadin dubbatee dhiise boo Ahmad. Maaloo maalessa. Karoorfamee mattaqqadamee maasaa waan taasaamu. Wallaahi otuma yaadin dubbate wanni haasaan isaa. Never. Waa'ee qawweetti deemu. Waa'ee qawwee.
Itti fufikaa salammaffaa itti fufi waa'ee. Qoy gaa kasaa goonu ela kanaaf maal seede beektaa yooni ani jalqabuma yoo jechuudha ani akka Ahmad Huseenitti yaada koo kennadhaa si galee ati immoo waan jettu jechuu dandeessa kanaaf yaada koo kennadhee xumureennaan jedhi garuu viidiyoo irratti sababni naan taane kana kanaafi jedhi sababaa kana kanaan morme si galee wallaggaa yeroo waa'ee wallaggaa ka'u akkasitti wallaggatti dhaladheen ani sitti ni mana dhaggeeffadhu wallaahi afaan amaariffaa nama duukaa soo hin danda'u kan si ajaa'ibu ingiliffaa naa wayya arabiffaa sa'uu naa wayya hojii hojjechuuf baay'ee rakkadha afaan amaariffaa dubbachuu baay'ee tokko waan dhiiraan jedhamu dubartiitiin hin jedhu dhuguma bar sigalee garuu hin beekan maalitti immoon amana ani wallagga jimma dhaqee hin beeku guyyaa tokko godina wallaggaa keessaayyuu gimbii qofan beekan kanaachi bakka biraan dhaqee hin beeku finfinneen dhufee finfinnee irraas hin dhufe hin beeku garuu maalitti amana walqixxummaatti amana oromummaatti amanan namni waliin caala maal jedha jedhamutti amana wanti si mormuuf asaan ati haasote sun waan hin madaalleefini akkas jedhamuu hin qabu yooni jedhee si mormu okay itti fufi bani bidicha Dhiiga keenyatu dhiiga garbummaa jibbirraa kalaqame. Of course. adabi oromoon dhiiga gabrummaa jaallatu qaba oromoon kutaa biraa qaba Ani moo qaba maqaa kutaa. Karaja ela Ahmad Wallagga achitti kun gabrummaa jaala. no dhaggeeffat ati ela maal dhageettu si maal gochaa jirtu ofii keessanii miira gadaantummaa keessa of gashitanii sabii sana yaaddan. ani wallagga dhaam Sitti maal dhaggeeffadhu meebi wallaggaa ta'uu dandeessa sana waan ani ragaa qaba namaatti.